Yooyyaa akkam jirtu hordoftoonni Abdii Akaadamii nagaa keessanii ani nagaa kooti galataa waaqayyoo Barsaa Milkiyaas Darajjeetii har'a kan nuti waliin ilaallu keemistirii kutaa kurnaffaa boqonnaa lammaffaa paartii 8ffaadha. Paartii 8ffaa keessatti solution stoichiometry yookaan calculationii bulbula wajjin wal qabatu akkasumas describing reaction in solution bulbula keessatti wal nyaatessa keemikaalaa yookaan reakshinii agarsiisuu kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Paartii darbe keessatti preparation of solution yookaan immoo bulbula akkamitti qopheessuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Paartii har'aa keessatti solution stoichiometry calculationiiwwan solutioniidhaan wal qabatan bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Akkasumas immoo wal nyaatessa keemikaalaa bulbula keessatti akkamitti agarsiisuu dandeenya kan jedhu bal'isnee waliin ilaalla waan ta'eef hanga xumura viidiyoo keenyaatti nu waliin ta'a. Akkasumas namoonni YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Warreen miseensa taatan immoo share gochuudhaan barattoota biraatiin gahaa. Itti fufnee kaayyoon qabiyyee keenya irraa maalidha kan jedhu waliin ilaallu. At the end of this lesson you will be able to use stoichiometrically equivalent molar ratios to calculate amount of reactant and product in reaction of pure and dissolved substance. Barannoo keenyarraa keessatti stoichiometrical equivalent molar ratio kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Stoichiometrical molar ratio jechuun calculationii molar ratioodhaan kan wal qabatu kan reactantii productii. Kana jechuun maal jechuudha? Molar ratio substance tokko nu kenname molar ratio substance kan biraa reactant isaa ta'u productii stoichiometrically equivalent ta'ee akkamitti barbaaduu dandeenya kan jedhu waliin ilaalla waan ta'eef stoichiometrically equivalent molar ratio fayyadamtanii hamma reactantiidhaa fi productii calculate gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Kun kaayyoo qabiyyee keenyaa keessaa isa ijoodha jechuudha. And you will be able to explain relationship between reacting ions, spectator ions, precipitation and solubility. Kan biraan kan isinirraa eegamu hariiroo reacting ayyoonota wal nyaatessa keessa jiran yookaan ayyoonota wal nyaatessa keessatti hirmaatan spectataroota precipitate fi solubility gidduu jiru ni ibsitu jechuudha. Reacting ayanii spectatorii precipitationii fi solubilitiin hariiroo akkamii qabu kan jedhu ibsuu danda'uu qabdu jechuudha. Spectator gaafa jennu ayyoonota reakshinii keessatti saayidiiwwan lamaan irra jiran. Saayidiiwwan lamaan jiran jechuun saayidii reactantiidhaa fi saayidii productii ayyoononni wal fakkaataan jiranii spectator jedhamu. Gara boodaatti bal'inaan ni ilaalla waan ta'eef hariiroo reacting ayanii spectator ayanii precipitationii fi solubility kan jedhu ni ilaaltu jechuudha. Precipitation gaafa jennu precipitationiin ayyoonota jajjaboo bulbula keessa jiran kan hin bulbulamne bulbula jalatti kuufamanii argamanii precipitation jennaan jechuudha. Kanaaf reacting ayanii spectatorii precipitationii fi solubility gidduu hariiroo akkamiitu jira kan jedhu ni ibsitu jechuudha. And lastly you will be able to write net ionic equations. Wal nyaatessa keemikaalaa bulbula keessatti net ionic equationii barreessuu danda'uu qabdu jechuudha. Kunniin kaayyoo qabiyyee keenya guyyaa har'aati. Mee itti fufnee qabiyyee keenya bal'inaan waliin haa ilaallu. Akkuma jalqaba isinii kaasee jalqaba irratti kan nuti ilaallu solution stoichiometry kan jedhudha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Bulbula tokko keessatti calculationii reactantiidhaa fi productiidhaan wal qabatan. Kana jechuun bulbula tokko keessatti hamma reactantiidhaa fi hamma productii akkamitti ibsuu dandeenya kan jedhu ilaalla jechuudha. Gama biraatiin immoo calculationii chemical equation irratti hundaa'e bulbula tokko keessatti akkamitti ibsuu dandeenya. Hamma productii fi hamma reactantii bulbula tokko keessa jiru akkamitti ibsuu dandeenya kan jedhu qabiyyee kana keessatti bal'inaan ilaalla jechuudha. In unit 1 we studied about stoichiometric calculation in terms of mole ratio method. Boqonnaa tokkoffaa keessatti keessattuu paartii 7ffaa irratti waa'ee calculationii stoichiometriidhaan wal qabatu waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Akkuma barannetti stoichiometry jechuun it is study about the amount of reactant and the product for balanced chemical equation. Or stoichiometric calculation is calculation based on chemical equation. Stoichiometric calculation kan nuti jennu calculationii wal nyaatessa keemikaalaa irratti hundaa'u. Kan jechuun gama biraatiin stoichiometriin maalii wal qabata jechuudha?
hamma reaaktaantii fi hanga piroodaaktii. Reaaktaantii hangamtu wal nyaachuudhaan piroodaaktii hangam kenni kan jedhu waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Yeroo stoichiometric calculationii ilaalaa turretti mool reeshoo metadiidhaan ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Kana jechuun mooliin sabistaansii tokko yoo nuu kenname moolii sabistaansii sanarra dhaabannee moolii sabistaansii biraa akkamitti barbaaduu dandeenya kan jedhudha jechuudha. For what? For balanced chemical equation. Walqixxaatoo keemikaalaa madaalawaa ta'eedhaa fi moolii sabistaansii tokko irra dhaabbannee moolii sabistaansii biraa akkamitti barbaaduu dandeenya kan jedhu waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Mool reeshoo metadii keessatti koefishiyentii yookaan lakkoofsi foormulaa keenya biratti barreeffamtu maal agarsiisa? Indicates the number of mole of reactant and product. Hamma moolii reactantii fi productii keenya agarsiisa. Eenyutu koefishiyentiin? Koefishiyentii jechuun lakkoofsota foormulaa dura barreeffaman. Foormulaa biratti barreeffamanii koefishiyentii jennaani. Kanaaf mool reeshoo metadii keessatti koefishiyentiin maal agarsiisa? Hamma moolii kan reactantiidhaa fi productii keenya agarsiisa jechuudha. Qabiyyee keenya kana keessatti yookaan solution stoichiometry keessattis mool reeshoo metadiidhaan kaalkuleeshiniiwwan adda addaa hojjechuu dandeenya jechuudha. Garuu as keessatti kan isin hubachuu qabdanii solving stoichiometric problems for reaction in solution requires the additional step of converting the volume of reactant or product in solution to mole using number of mole which is equals to molarity of solution times volume of solution. Stoichiometric problemiin yookaan problemoonni stoichiometriidhaan wal qabatanii yookaan calculationin stoichiometriidhaan wal qabatu solutionii keessatti steepii dabalataa barbaada. Maaliif solutionii volumeidhaan wal qabata waan ta'eef qabee bulbula tokko garamitti jijjiiruu qabna jechuudha. Gara number of mole'itti jijjiiruu qabna. Number of mole'iin directly nuu kennamuu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf maal goonaa molarity akkasumas volumii fayyadamnee number of molii barbaaduu danda'uu qabna jechuudha. Hariiroon number of molii fi molarity immoo molaritiin walqixa ta'a number of molii hiruu volumiiti jenneerra. Kanarraa kaanee number of moliin keenya walqixa ta'a molarity times volume jennee qabiyyee keenya yeroo darbee keessatti ilaalaa turreerra waan ta'eef hariiroo kana fayyadamnee volumii nuu kenname garamtti jijjiiruu qabna jechuudha. Gara number of moliitti jijjiiruu qabna jechuudha. Kun additional step jechuudha. Kan mool reeshoo metadiidhaan kana dura waliin ilaalaa turre irratti dabalatadha jechuudha. Akka waliigalaatti steepiiwwan gurguddaa arfan kana hordofuun barbaachisaadha jechuudha. Maal gochuudhaaf? Stoichiometric problemii solutionii keessatti agarsiisuudhaaf yookaan problemoota stoichiometrikiin wal qabatanii solutionii keessatti agarsiisuudhaaf steepiiwwan kana gurguddaa arfan kana fayyadamuun barbaachisaadha jechuudha. The first one is balance the equation. Walqixxaattoo keemikaalaa keenya barreeffannaa. Erga barreeffannee booda walqixxaattoo keemikaalaa keenya baalaansi gochuu yookaan immoo madaalchisuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf baalaansiingii keemikaal equationiin fundamentaalidha jechuudha keemistirii keessatti. And the second step is find the mole of substance from volume and molarity. Qabeedhaa fi molarity fayyadamnee number of molii barbaaduu danda'uu qabna jechuudha. Eessarraa number of molii walqixa ta'a molarity times volume kan jedhu kanarraa number of molii barbaaddachuu danda'uu qabna jechuudha. Erga number of molii barbaaddannee step sadaffaa irratti related to stoichiometrically equivalent amount of another substance. Amma immoo maal goona step sadaffaa irratti moolii tokko barbaadne arganneerra moolii kan biraatu immoo barbaadama yoo ta'e yookaan immoo maasii ta'uu danda'a, volumii ta'uu danda'a, number of particles ta'uu danda'a jechuudha. Erga moolii keenya arganne booda jarri kun lamaan wal qixa jennee stoichiometrical equivalentidha yookaan wal madaalu jenneetu mallattoo wal qixaa fayyadamnee gidduu isaanii hariiroo jiru agarsiisna jechuudha. Kan jechuun gama biraatiin proportionii keenya seetaappii godhanna jechuudha. Erga proportionii keenya seetaappii godhannee gatii waan barbaadnu sana arganneetu yuunitii barbaadamutti jijjiiruu danda'uu qabna jechuudha achii booda. Mooliidhaan nu gaafata yoo ta'e number of moolii, maasii nu gaafata yoo ta'e gara giraamiitti. Akkasumas immoo number of particles yookaan volumii nu gaafata yoo ta'es gara yuunitii barbaadamutti convert gooneetu bifa kanaan stoichiometric calculationii bulbula keessatti agarsiisuu ni dandeenya jechuudha. Kanatti aansinee immoo bulbula keessatti probleemota akkamiitu jiraachuu danda'a yookaan immoo probleemota akkamii furuu dandeenya kan jedhu tokko tokkoon itti fufnee ilaalla jechuudha. Probleemonni nuti bulbula keessatti agarsiisuu dandeenyu moolii waan tokko nu kennamee moolii waan biraa nu gaafachuu danda'a. Moolii waan tokko nu kennee maasii waan sanaa nu gaafachuu danda'a yookaan maasii nu kennee moolii nu gaafachuu danda'a.
akkasumas maasii nu kennee voolumii nu gaafachuu danda'a yookaan immoo voolumii nu kennee maasii nu gaafachuu danda'a. Kan biraa moolii nu kennee number of particles nu gaafachuu danda'a yookaan number of particles nu kennee moolii nu gaafachuu danda'a jechuudha. Kanaaf itti fufnee tokkoon isaanii akkamitti barbaaduu dandeenya kan jedhu bal'isnee fakkeenyota kitaaba keessan irra jiran dabalataan immoo exersaayisiiwwan yookaan gilgaalota mata duree kanaan wal qabatan tokkoon fudhannee itti fufnee waliin ilaalaa turra jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya nu hordofaan isiniin jedha. Jalqaba irratti mool probleemii yookaan moolii waan tokko nu kenname moolii kan biraa akkamitti barbaaduu dandeenya kan jedhu stoichiometric calculationii bulbula keessatti yookaan solutionii keessatti akkamitti agarsiisna kan jedhu itti fufnee waliin ilaallaa jechuudha. Kitaaba keessan irratti fakkeenyi isinii kennamee jira. Fakkeenya sana sirriitti hordofaa. Ani garuu akka egzaampiliitti exersaayisii 2.14 kitaaba keessan irra kan jiruun fayyadame jechuudha. Kanaaf exersaayisii kana irraa maal hubannaa moolii waan tokko yoo nu kenne akkamitti moolii kan biraa barbaaduu dandeenya kan jedhu waliin hubanna waan ta'eef isa kanaan dabalatatti fakkeenya kitaaba keessan irratti hojjetamee jiru isin dubbisuu dandeessu. Kanaaf exersaayisii keessan irratti gaaffiin nu kenname maal jedha? What is the concentration of sodium hydroxide that is required to react completely with equal volume of 0.104 molar hydrochloric acid jedha. As keessatti maal nu gaafata? Concentration sodium hydroxide nu gaafata. Concentration sodium hydroxide meeqadha? Yoo maal ta'e soodiyeem haayidrooksaayidiin yoo haayidrookiloorik asiidii moolaaritiin isaa duwwaa tuqaa tokko duwwaa afur moolaaritii ta'e. Qabeen jara kana lamaanii yookaan qabeen soodiyeem haayidrooksaayidiidhaa fi qabeen haayidrookiloorik asiidii wal qixa yoo ta'e equal volume jedha waan ta'eef. Qabeen isaanii wal qixa yoo ta'e moolaaritiin soodiyeem haayidrooksaayidii yookaan konsantireeshiniin soodiyeem haayidrooksaayidii hammamidha kan jedhu nu gaafata jechuudha. Kanaaf isa kanarratti isteeppiiwwan jalqaba isinii kaasee arfan fayyadamnaa jechuudha. Mee jalqaba irratti keemikaal ikweeshinii wal nyaata isa kanaaf haa barreessinu. Keemikaal ikweeshiniin keenya soodiyeem haayidrooksayidiitu soodiyeem haayidrooksayidiin eenyu wajjin wal nyaatadha? Haayidrookiloorik asiidii wajjin wal nyaatadha. Maal kennaa? Soodiyeem haayidrooksayidiin haayidrookiloorik asiidii wajjin yoo wal nyaate soodiyeem kiloraayidii ida'uu bishaanii kennaa jechuudha. Jalqaba irratti keemikaal ikweeshiniin keenya baalaansii ta'uu isaa cheek godhanna jechuudha. Keemikaal ikweeshinii kana ilaallee baalaansiidha jechuudha. Itti aansinee given maaltu nuu kenname kan jedhu irraa kaanu maaltu nuu kennameera? Voolumiin nuu kennameera. Voolumiin soodiyeem haayidrooksayidiidhaa fi walqixa ta'a voolumii haayidrookiloorik asiidiitii jedha. Voolumiin jara kana lamaanii walqixaadha jedha. Erga voolumiin isaanii wal qixa ta'eeti kan biraa maaltu nuu kenname? Moolaaritiin kan haayidrookiloorik asiidiidhaa nuu kennameera. Moolaaritiin haayidrookiloorik asiidii meeqatu nuu kenname? Duwwaa tuqaa tokko duwwaa afur moolaarii yookaan immoo mool par litiriitu nuu kenname jechuudha. Kan inni nu gaafate immoo riikweerdiin keenya maal nu gaafate? Konsantireeshiniin soodiyeem haayidrooksayidiidhaa hangam ta'aa jedha. Soodiyeem haayidrooksayidiidhaa hangam ta'aa jedha. Kanaafi maal goona? Edda baalaansiid keemikaal ikweeshinii keenya barreeffannee itti aansinee voolumii nuu kenname gara mooliitti jijjiiruudha jedha. Voolumiin keenya lakkoofsaan nuun kennamne waan ta'eef maal goona? Voolumiin jara lamaanii immoo kan soodiyeem haayidrooksayidiidhaa fi haayidrookiloorik asiidii wal qixa waan nuun jedhuuf mool of soodiyeem hydroxide which is equals to mole of hydrochloric acid jenna jechuudha. Mole of sodium hydroxide in molarity of sodium hydroxide times volume of sodium hydroxide wal qixa ta'a molarity of hydrochloric acid times volume of hydrochloric acid. But volume of sodium hydroxide is equal with volume of hydrochloric acid. Kanatu nu kenname jechuudha. Volumiin kan sodium hydroxide fi kan hydrochloric acid wal qixa waan jedhuuf volumiin kun lama wal qixa ta'e taanaanii molarity of sodium hydroxide is equal with molarity of
hydroochloric acid ta'a jechuudha. Moolaaritiin hydroochloric acid meeqan nuu kenname? Duwwaa tuqaa tokko duwwaa 4 mool per litiriitu nuu kenname jechuudha. Kanarraa kaanee molarity of sodium hydroxide keenya walqixa ta'a meeqa ta'a jechuudha? Duwwaa tuqaa tokko duwwaa 4 mool per litirii ta'a jechuudha. Mool per litirii ta'a. Sababni isaa volumiin keenya walqixa waan ta'eef bifa kanaatiin molarity sodium hydroxide dha barbaaduu dandeenya jechuudha. Concentration sodium hydroxide duwwaa tuqaa tokko duwwaa 4 mool per litirii ta'a jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan mool mass calculation dha. Mooliin nuu kenname maasii akkamitti calculate goona? Yookaan immoo maasiin nuu kenname moolii akkamitti calculate goona kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Examplein kun kitaaba keessan irratti hojjetameera waan ta'eef irra deebineetu waliin ilaalla jechuudha. Gaafichi akkas jedha. What mass of solid magnesium hydroxide can be produced if 45 milliliter of 0.63 molar magnesium nitrate solution reacts completely with excess sodium hydroxide? Yoo magnesium nitratein concentration isaa duwwaa tuqaa 6.3 fi volume isaa 45 millilitrii ta'e sodium hydroxide wajjin wal nyaatee magnesium hydroxide giraama meeqatu produce ta'a jedha. Giraama meeqatu produce ta'a. Kan hojjechuudhaaf akkuma jalqaba isinii kaasee jalqaba kan nuti gochuu qabnu foormulaa yookaan walqixxaattuu keemikaalaa baalaansitti ta'ee barreeffachuu qabna jechuudha. Walqixxaattuun keemikaalaa keenya sodium hydroxide 2 mole of sodium hydroxide react with magnesium nitrate to produce what? To produce 1 mole of magnesium hydroxide plus 2 mole of sodium nitrate. Sodium nitrate moolii lamatu uumamaa jechuudha. Kana walqixxaattoo keenya yoo ilaalle walqixxaattoon keenya balanced kan ta'edha jechuudha. Balanced kan ta'edha. Kana furuudhaaf jalqaba maaltu nuu kenname? Volumiin kan magnesium nitrate keenya nuu kennameera. Akkasumas immoo molarity yookaan concentration magnesium nitrate nuu kennameera jechuudha. Kanarraa kaanee maal barbaaduu qabna? Moolii kan magnesium nitrate barbaaduu qabna jechuudha. Mole of magnesium nitrate. Mole of magnesium nitrate walqixa ta'a. Molarity of magnesium nitrate times volume of magnesium nitrate ta'a jechuudha. Walqixa ta'a. Molarity meeqatu nuu kenname? Duwwaa tuqaa 6.3 mool per litiriitu nuu kenname. Baay'isuu volumiin meeqatu nuu kenname? 45 milliliter jedha. 45 kuni gara litiraatti yoo jijjiiramu meeqa ta'a jechuudha? Duwwaa tuqaa duwwaa 4.5 litira ta'a jechuudha. Litira yoo balleessine mole of magnesium nitrate keenya walqixa ta'a. Meeqa ta'a jechuudha? Duwwaa tuqaa 2.8 moolii ta'a jechuudha. Moolii magnesium nitrate amman argachuu dandeenya jechuudha. Ittaansinee proportionii keenya seetaap goona. Proportionii seetaap gochuudhaaf moolii arganne kana mataa gubbaarratti barreeffanna jechuudha. Magnesium nitrate moolii meeqa arganne? Duwwaa tuqaa duwwaa 2.8 moolii arganne jechuudha. Koefficientiin iddoo kana jiru immoo tokko waan ta'eef 1 mool jenneetu jala kanatti barreeffannaa jechuudha. Akkasumas magnesium hydroxide giraama meeqa waan jedhuuf maasiidhaan waan nu gaafatee fi magnesium hydroxide irratti x barreeffanna jechuudha. Akkasumas immoo molar maasii miila isaa jalatti barreeffanna. Koefficientiin iddoo kana jirtu tokko waan ta'eef tokko baay'isuu molar maasii magnesium hydroxide ta'a jechuudha. Molar maasiin magnesium hydroxide kan magnesiumii ida'u kan oksijiinii ida'u kan hydrogeniiti. Yoo walitti daanu 58.3 gram per moolii ta'a jechuudha. Asirraa kaanee steepii arfaffaa irratti proportionii kana seetaap godhanna jechuudha. Proportioniin nuti argannu duwwaa tuqaa duwwaa 2.8 moolii irraa 1 mooliin walqixa ta'a. X irra 58.3 gram per mooliidha jechuudha.
Kanarraa kaanee x'n keenya walqixa ta'a duwwaa tuqaa duwwaa 2 8 3 moolii baay'isuu 58 tuqaa 3 giraam par moolii hiruu 1 mooliitii jechuudha. Mass of magnesium hydroxide is equal with kana lamaan yoo waliin baay'isne meeqa ta'a jechuudha. 1.65 gram of magnesium hydroxide. Magnesium hydroxide is produced. Magnesium hydroxide giraama 1.65tu produce ta'uu danda'a jechuudha. Bifa kanaatiin voolumii nu kenname gara moolitti jirre moolii kana immoo stoichiometrical equivalent proportion fayyadamne yookaan ratio fayyadamne maasii sabstaansii biraa barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Ittaansine maasii yoo nu kenname voolumii akkamitti barbaadna yookaan immoo voolumii yoo nu kenname maasii akkamitti kaalkuleet goona kan jedhu waliin ilaallu jechuudha. Fakkeenya kitaaba keessan irratti hojjetamee jiru irra deebi'aatii sirriitti dubbisaa. Ani garuu exercise 2.15 fudhadhee isa waliin ilaallaa jechuudha. Gaafichi akkas jedha. What volume of 0.512 molarity of sodium hydroxide will be react with 17.9 gram of oxalic acid according to the following chemical equation jedha. Maal nu gaafate? Volumiin sodium hydroxide hammam ta'a? Yoo maal ta'e? Sodium hydroxide molaritiin isaa duwwaa tuqaa 5.2 oxalic acid giraama 17 tuqaa 9 wajjin yoo wal nyaate volumiin sodium hydroxide dha meeqa ta'a jedha. Walqixxaattoo keemikaalaa keenya bifa kanaan nu kenneera. Walqixxaattoo keemikaalaa keenya yoo ilaalle baalaansiidha. Oxalic acidiin sodium hydroxide wajjin wal nyaate sodium oxalateedhaa fi bishaan nu kennee jechuudha. Walqixxaattoo madaalawaan kana fakkaata. Kanaaf ittaansinee maal gochuu qabna jechuudha. Oxalic acidii kanaaf maal nu kenneera? Giraama nu kenneera. Giraama nu kenne kana garamitti jijjiiruu qabna? Moolii isaa argachuu dandeenya jechuudha. Moolii eenyu? Moolii oxalic acidii. Kanaaf jalqaba irratti mole of oxalic acidii barbaanna jechuudha. Oxalic acidiin walqixa ta'a. Given maasii irra molar maasiiti. Given maasii meeqa nu kenne? 17.9 giraama nu kenne. Molar maasiin kan oxalic acidiidha ammoo meeqadha? Hanga hydrogenii ida'uu kan kaarbanii ida'uu kan oksijiinii ta'a jechuudha. Hunda isaa yoo walitti daane 90 giraam par moolii ta'a jechuudha. Giraamni giraamaa yoo badde kun meeqa ta'a? Yoo waliif hiramu duwwaa tuqaa 2 moolii ta'a jechuudha. Approximately duwwaa tuqaa 2 moolii argachuu dandeenya jechuudha. Moolii oxalic acidii erga arganneeti oxalic acidii irratti moolii kana barreeffachuu dandeenya jechuudha. Duwwaa tuqaa 2 moolii arganneerra. Kan eenyu nu gaafate? Kan sodium hydroxide nu gaafate waan ta'eef x mataa irratti barreessinaa jechuudha. Amma mol ratio methodidhaan calculate goona waan ta'eef mooliin oxalic acididha. Coefficientiin iddoo kana jirtu tokko waan ta'eef 1 mol jennaan jechuudha. Kan sodium hydroxide ammoo coefficientiin iddoo kana jirtu 2 waan ta'eef 2 mol jenneetu miila jalatti barreeffannaa jechuudha. Ittaansinee proportionii jara kanaa baafanna. Proportioniin jara kanaa duwwaa tuqaa 2 moolii irra 1 mooliin walqixa ta'a. X irra 2 mooliiti jechuudha. Kanarraa kaanee maal argachuu dandeenya jechuudha? Mole of sodium hydroxide keenya moolii kan sodium hydroxide x kana kan nuti argannu waan ta'eef duwwaa tuqaa 2 moolii baay'isuu 2 hiruu tokkooti. Kun yoo waliin baay'atee hiramu meeqa ta'a? Duwwaa tuqaa 4 moolii arganna jechuudha. Moolii eenyu? Moolii sodium hydroxide dha. Moolii oxalic acid fayyadamnee moolii sodium hydroxide erga arganne booda kan inni nu gaafate volume of sodium hydroxide hammam ta'a jedha. Volume of sodium hydroxide hammamidha? Volume of sodium hydroxide immoo walqixa ta'a number of mole of sodium hydroxide irra given molarity dha jechuudha. Moolii kan sodium hydroxide meeqa arganne? Duwwaa tuqaa 4 moolii arganne.
Moolaaritiin kan soodiyam haayidrooksayidii immoo meeqatu nu kenname? Duwwaa tuqaa 5.2 mool par liitiriitu nu kenname jechuudha. Mooliidhaan yoo balleessine kana lamaan yoo waliif hirru duwwaa tuqaa 7.8 liitira argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf deebiin keenya soodiyam haayidrooksayidii liitira duwwaa tuqaa 7.8tu uumamaa jechuudha. Bifa kanaatiin ilaaluu dandeenya. Itti aansinee moolii yoo nuu kenname voolumii akkamitti kaalkuleet goonaa yookaan immoo voolumii yoo nuu kenname moolii akkamitti kaalkuleet goonaa kan jedhu waliin ilaallachuudha. Exaampiiliin kun kitaaba keessan irratti hojjetamee jira. Akkas jedha. What volume of 0.35 molarity of silver nitrate is required to react completely with 55 milliliter of 0.24 molar sodium chloride jedha. Amma kan inni nu gaafate volume of silver nitrate hangam ta'a? Yoo maal ta'e yoo silver nitratein moolaritiin isaa duwwaa tuqaa 3.5 ta'e sodium chloride moolaritiin isaa duwwaa tuqaa 2.4 ta'ee fi volumiin isaa 55 millilitira ta'e wajjin wal nyaatee jedha. Isa kana hojjechuudhaaf jalqaba akkuma isinii kaasee maal barreessuu qabna? Balanced chemical equation barreessuu qabna jechuudha. Chemical equation keenya sodium chloride tu eenyu wajjin wal nyaate jedha. Silver nitrate wajjin wal nyaate jedha. Silver nitrate wajjin wal nyaate. Jarri kun lamaan yoo wal nyaatanii maal nu kennu? Sodium nitrate fi sodium nitrate ida'uu silver chloride nu kennu jechuudha. Amma itti aansinee maaltu nu kenname kan jedhu adda baafachuu qabna jechuudha. Giviniin keenya maaltu nu kenname? Moolaritiin silver nitrate nu kennameera. Meeqatu nu kenname? Duwwaa tuqaa 3.5 moolariitu nu kenname jechuudha. Kan biraa immoo maaltu nu kenname? Moolaritiin kan sodium chloride nu kennameera. Ammamtu nu kenname? Duwwaa tuqaa 2.4. Duwwaa tuqaa 2.4 moolariitu nu kenname jechuudha. Itti aansinee maaltu nu kenname? Volumiin kan eenyu nu kennameera? Volumiin kan sodium chloride nu kennameera. Sodium chloride volumii ammamtu nu kenname? 55 millilitira. 55 millilitiri kuni gara litiraatti yoo deebi'u duwwaa tuqaa 5 litira ta'a jechuudha. Amma itti aansinee maal argachuu dandeenya? Kan sodium chloride volumii fi moolariitii waan qabnuu fi maal argachuu dandeenya jechuudha? Mole of sodium chloride argachuu dandeenya jechuudha. Mole of sodium chloride wal qixa ta'a. Molarity of sodium chloride duwwaa tuqaa 2.4 molarii baay'isuu volumiin kan sodium chloride meeqadha? Duwwaa tuqaa 5 litira jechuudha. Kana lamaan yoo waliin baay'isne meeqa arganna jechuudha? Duwwaa tuqaa 1.3 moolii argachuu dandeenya jechuudha. Mooliin kan eenyu? Kan sodium chloride keenya jechuudha. Hamma moolii arganne kana mataa irratti barreeffanne jechuudha. Moolii arganne kana mataa irratti barreeffachuu danda'uu qabna. Sodium chloride dhaaf moolii amma arganne duwwaa tuqaa 1.32 moolii arganneerra jechuudha. Koefishiyentiin iddoo kana jirtu tokko waan ta'eef tokko mool jennee fudhanna jechuudha. Moolii silver nitrate barbaadu qabna waan ta'eef asirratti x goona jechuudha. Asirraa kaanee asitti immoo 1 mool goona jechuudha. Koefishiyentiin iddoo kana jirtu tokko waan taateef. Kanarraa kaanee proportioniin keenya duwwaa tuqaa 1.32 moolii irra tokko moolii wal qixa ta'a. X irra 1 moolii ta'a jechuudha. X kun kan eenyuti? Mole of silver nitrate dha jechuudha. Silver nitratein wal qixa ta'a. Duwwaa tuqaa 1.32 moolii baay'isuu tokko moolii jechuudha. Hiruu tokko kun yoo waliin baay'atu meeqa dhufa jechuudha? Duwwaa tuqaa 1.32 moolii dhufa jechuudha. Kan eenyu? Kan silver nitrate keenya. Moolii silver nitrate adda arganne moolaritii silver nitrate immoo ni qabna. Moolaritii silver nitrate meeqa? Duwwaa tuqaa 3.5 dha. Amma volumii ni qabna, moolaritii ni qabna. Maal barbaadachuu dandeenya jechuudha? Volumii silver nitrate argachuu dandeenya jechuudha. Volumiin silver nitrate keenya mole of silver nitrate meeqa arganne? Duwwaa tuqaa 1.32 mooliidha. Hiruu molarity silver nitrate immoo meeqa nu kenne? Duwwaa tuqaa 3.5 mool
par liitirii nuu kenni. Mooliidha yoo balleeffanne kana lamaan yoo waliif irra meeqa ta'a jechuudha. Duwwaa tuqaa duwwaa 3.7 liitira ta'a jechuudha. Inni kun gara miililiitiraatti yoo deebi'u 37.7 miililiitira ta'a jechuudha. Voolumii silver naatireetii bifa kanaatiin barbaaduu dandeenya jechuudha. Inni kan biraani moolii yoo nu kenname number of particle akkamitti barbaanna yookaan number of particle yoo nu kenname moolii akkamitti barbaanna kan jedhu ilaalla jechuudha. Fakkeenyi kitaaba keessan irratti hojjetamee jira. Exercise 2.16 waliin haa ilaallu jechuudha. Akka sirriitti hubattaniif fakkeenya kitaaba keessan irra jiru isin sirriitti dubbisaa. Akkas jedha. What volume of 0.5 molar glucose contains 3.01 times 10 the power of 22 molecule of glucose jedha. Glucosein moolaritiin isaa duwwaa tuqaa 5 ta'e akkasumas moolekuulota 3 tuqaa duwwaa 1 baay'isuu 10 paaworii 22 of keessaa qabu voolumiin isaa hammam ta'a yookaan qabeensa hammam ta'a jedha jechuudha. Kana furuudhaaf jalqaba irratti maal gochuu qabna? Hariiroo moolii fi number of molecules fayyadamnee moolii barbaadachuu qabna jechuudha. Hariiroon nuti beeknu kana dura akka waliin ilaalaa turretti mooliin tokko waan mooliin walqixa ta'a molecuulota meeqa of keessaa qaba? 6 tuqaa duwwaa 2 baay'isuu 10 paaworii 23 molecuulii of keessaa qaba jenneerra. Molecuulii yookaan paartikilii amma kana of keessaa qaba jenneerra. Akkasumas immoo paartikiloonni 3 tuqaa duwwaa 1 baay'isuu 10 paaworii 22 ta'anii paartikiloonni ammana ta'anii moolii hammam of keessaa qabu kan jedhu hariiroo kana fayyadamneetu moolii barbaadachuu dandeenya jechuudha. Eksiin keenya walqixa ta'a. Tokko moolii qaxxaamura baay'isne baay'isuu 3 tuqaa duwwaa 1 baay'isuu 10 paaworii 22 hiruu 6 tuqaa duwwaa 2 baay'isuu 10 paaworii 23 ta'a jechuudha. Kana lamaan yoo waliif irree moolii meeqa arganna jechuudha. Moolii duwwaa tuqaa duwwaa 5 moolii argachuu dandeenya jechuudha. Hamma maal arganneerra? Moolii arganneerra. Ittaansinee steepii itti aanu irratti immoo maal kaalkuleet gochuu dandeenya? Voolumii kaalkuleet gochuu dandeenya jechuudha. Voolumii kaalkuleet gochuu dandeenya. Hariiroon nuti beeknu number of mooliin walqixa ta'a moolaaritii times voolumiidha. Asirraa kaanee voolumiin walqixa ta'a number of moolii hiruu moolaaritiitii jechuudha. Number of moolii meeqa qabna? Duwwaa tuqaa duwwaa 5 moolii qabna jechuudha. Moolaaritii immoo meeqatu nuu kenname? Moolaaritii duwwaa tuqaa 5 waan jedhuuf hiruu duwwaa tuqaa 5 mool par liitiriitii jechuudha. Mooliidha yoo balleessine inni kun liitira meeqa ta'a jechuudha? Duwwaa tuqaa 1 liitira yookaan immoo kun meeqaa walqixa ta'a? 100 miililiitiraan walqixa ta'a jechuudha. Liitira kana argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf gilikoosiin moolaaritiin isaa duwwaa tuqaa 5 ta'ee fi moolekuulii 3 tuqaa duwwaa 1 baay'isuu 10 paaworii 22 of keessaa qabu voolumiin isaa duwwaa tuqaa 1 liitira ta'a jechuudha. Bifa kanaan number of particle yoo nu kenne voolumii yookaan number of moolii kaalkuleet gochuu akka dandeenyudha jechuudha. Ittaansinee mata dureen keenya lammaffaan describing reaction in solution. Bulbula keessatti walnyaatessa keemikaalaa agarsiisuu kan jedhudha jechuudha. Walnyaatessa keemikaalaa bulbula keessatti agarsiisuun equationiiwwan gurguddaa lama of keessaa qaba. Inni tokkoffaan molecular equationidha. Inni lammaffaan ionic equationidha. Mee jalqaba irratti molecular equation maalidha kan jedhu itti fufnee ilaallu. Molecular equation is a chemical equation in which the reactants and the products are written as if they were molecular substance, even they may actually exist in solution as ion. Molecular equation kan jennu reactantii fi productii bifa maaliitiin jechuudha? Bifa moleculiitiin barreessuudha. Yoo isaan bifa ayoonii kan qabaatan ta'e illee bifa moleculiitiin yookaan actual formulaadhaan barreessuun molecular equation jedhama jechuudha. Gama biraatiin bulbula keessatti productiidhaaf reactantii molecular formulaadhaan barreessuun molecular equation jennaan jechuudha. The state of each reactant is indicated as solid, liquid, gas and aqueous. State yookaan falkaa walnyaattota keenyaa akkasumas productii keenya yoo solidii ta'e Acidhaan bakka buusuu dandeenya. Yoo liquidii ta'e liquid LD jennee bakka buusuu dandeenya. Gaasiidhaaf G,
akkasumas aquasiidha yookaan bishaan keessatti bulbulameera yoo ta'e immoo aqua jennee bifa kanaatiin barreessuu dandeenya. Maal agarsiisuudhaaf? Alkaalii agarsiisuudhaaf. Maal keessatti? Molecular equation keessatti jechuudha. Bifa kanaatiin ibsuu dandeenya. Aquasiin kan barraa'u yoo molekuuliin sun bishaan keessatti kan bulbulamu ta'e jechuudha. Molecular equation describes actual reactant and the product. Reactantiidhaa fi productii bifa qabatamaa ta'een agarsiisa jechuudha. Kana jechuun foormulaa reactantiidhaa fi productii yoo isaan ionitti kan diigaman ta'e illee molecular formulaadhaan agarsiisa jechuudha. But it does not give any information about what is happening at level of ions. Molecular equationiin actual reactantiidhaa fi productii agarsiisa jenneerra yookaan immoo molecular formulaadhaan ibsamaa jenneerra. Formulaan isa sirriidhaan barreessinaa jechuudha. Wal nyaatotaa fi bu'aa bulbula tokko keessa jiran yookaan productii bulbula tokko keessa jiran. Garuu molecular equationiin kun maaliin agarsiisu? Sadarkaa ayyoonotaatti maaltu ta'aa jira yookaan odeeffannoo waa'ee ayyoonotaa tokkoo nuun kennu jechuudha. Sababni isaa molecular equationiin bifa ayyonikiitiin otoo hin taane bifa molecular substanceedhaan waan ibsamuu fi sadarkaa ayyonikiitiin odeeffannoo nuu kennuu hin danda'u jechuudha. Gama biraatiin maal jechuudha? Molecular equationiin odeeffannoo gahaa waa'ee ayyonii irraa argachuu hin dandeenyu jechuudha. Consider the following reaction in aqueous solution which expressed by molecular equation. Mee fakkeenya armaan gadii kana hubadhaa jedha. Fakkeenya kana irratti silver naatrireetiin aquaansaa yookaan kan bishaan keessatti bulbulan akkasumas soodium chloridein aquaansaa yookaan bulbulamaansaa yoo walitti dhufan yookaan wal nyaatisa keemikaala gaggeessan. Gama biraatiin silver naatrireetiidhaa fi soodium chloride bishaan keessatti yoo bulbullee maal argachuu dandeenya? Silver chloride soolidii isaa S akkasumas soodium naatrireetii aquaasaa yookaan kan bishaan keessatti bulbulame argachuu dandeenya jechuudha. Silver nitrate, sodium chloride and sodium nitrate are ionic soluble in water. Aquaadhaan warri ibsaman kun silver nitrate, sodium chloride fi sodium nitrate kuni warra bishaan keessatti bulbulamanidha jechuudha. Acidhaan inni barreeffame kun immoo precipitateedha. Bifa precipitatein jajjaboo wal qabateetu jala bulbula keenyaatti hafa jechuudha. They go in solution as ion to give freely moving ions. Silver nitrate, sodium chloride fi sodium nitrate bifa ayyonotaatiin argamu. Kanaaf bifa ayyonotaatiin waan argamaniif yookaan immoo ayyononni achi keessa jiran wal gadhiisanii waan jiraniif freely move godhu ayyononni sun jechuudha. Bifa molecuuliitiin argamurraa ionic formiidhaan argamu jechuudha. Freely moving ion yookaan ayyonota bilisaan sochootu waan qabanii fi jarri kun immoo elektiroolaayitootadha jechuudha. Elektiroolaayit jechuun wantoota yoo bulbulaman yookaan yoo baqfaman kaarentii elektiriika of keessa dabarsan. Ayyonota freely move ta'an waan of keessaa qabuuf charge carrieriin ayyonota kana ta'a jechuudha. So bifa molecuuliitiin barreeffamurraa bifa ayyoniitiin barreeffamuu qabu jechuudha. Warri kamtu warri bishaan keessatti ayyonota gallakkisanii jechuudha yookaan immoo warri bifa ayyoniitiin bishaan keessa socho'an. But silver chloride is insoluble in water. Silver chloride bishaan keessatti hin bulbulamu. Sababni isaa ayyoniin silver chloride wal qabachuudhaan yookaan precipitateii uumuudhaan settle down godha yookaan gara jalaatti wal qabachuudhaan meeshaa keenya jala isaatti soolidii ta'anii hafu jechuudha. Sababni isaa solubility ruulii kana dura yoo laallu chlorideonni silverii hin bulbulaman jennee ilaalleerra. Kanaaf silver chloridein hin bulbulamu jechuudha. Maal ta'ee hafa bifa molecuuliitiin yookaan bifa solidiitiin S ta'eetu bulbula keenya keessatti hafa yookaan bishaan keenya keessatti hafa malee hin bulbulamu jechuudha. Inni lammaffaan ionic equationidha. Equationii ionicii ta'ee jechuudha. Since the information from molecular equation is very useful, you often need to write molecular equation as ionic equation. Odeeffannoon nuti molecular equation irraa argannu barbaachisaa waan ta'eef akkasumas molecular equation keessatti warri dissolve ta'an bifa ionikiiti waan barreeffamuu qabaniif yookaan immoo bulbula keessatti ionota waan gallakkisaniif molecular equationiin ionic equationiidhaan ibsamuu qaba jechuudha. Ionic equationiidhaan ibsamuu qaba. Ionic equation kan jennu ionic equation is a chemical equation which gives information of reactant and the product about what is happening at level of ions. Ionic equationiin chemical equation ta'ee
sadarkaa ayyoonotaatti maaltu ta'aa jira kan jedhu odeeffannoo nuu kennuu danda'a jechuudha. Kanaaf ionic equation kan nuti jennu equationii sadarkaa ionikiitti jiru yookaan reactioniin tokko solutionii keessatti gaafa gaggeeffamu sadarkaa ionikiitti maaltu gaggeeffamaa jira kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Eenyutu ionic equationiin? Mee fakkeenya kana hubadhaa. Silver naatireetiin soodiyeem kilooraayidii wajjin yoo wal nyaate eessatti bishaan keessatti maal kennanneerra? Silver kilooraayidii fi soodiyeem naatireetii kennaa jenneerra. As keessatti silver naatireetii fi soodiyeem kilooraaydiin bulbulamoodha, bishaan keessatti bulbulamuu danda'u. Akkasumas elektiroolaayitoota jenneerra, kaarenta elektirikii dabarsuu danda'u jenneerra. When they are dissolving in water, they go in solution as ions giving reactant side of reaction. Bifa ayyoonotaatiin bishaan keessa socho'u jechuudha. Kanaafi silver naatireetiin gaafa bishaan keessatti bulbulamu gara ayyoonii silverii fi ayyoonii naatireetiitti diigama. Ayyoonota kanaan bifa ayyoonota kanaatiin argama jechuudha. Sababni isaa silver naatireetiin bulbulamuu danda'a waan ta'eef. Bishaan keessatti bifa moolekuulii qabaachuu irraa bifa ayyoonii kanaatiin argamu jechuudha. Soodiyeem kilooraaydiinis akkasi. Soodiyeem kilooraaydiinis gara ayyoonii soodiyeemiidhaa fi ayyoonii kilooraaydiitti diigamaa jechuudha. Kun reaaktaanti saayidiidha yookaan sadarkaa jalqabaa irratti jechuudha gaafa bishaan keessatti dabalaman. Jarri kun erga walitti dhufanii booda silveriin kun kilooraayidii kana fudhattee silver kilooraayidii jajjaboo kenniti. Silver kilooraaydiin kun piriisipiteetiidha. Piriisipiteet jechuun jajjaboo hin bulbulamne jechuudha. Akkasumas immoo amma immoo deebi'ee soodiyeemiin kun immoo naatireetii kana fudhatti. Naatireetii kana fudhatti jechuudha. Double displacement reaction kan jedhu waliin ilaalleerra. Kana dura ilaalleerra waan ta'eef soodiyeemiin kun naatireetii fudhatteetu amma soodiyeemiin kun soolubiliidha waan taateef gara ayyoonii soodiyeemiidhaa fi ayyoonii naatireetii bulbula keenya keessatti after reactioniin inni kun erga walnyaatissi uumame bulbulli keenya yookaan piroodaaktiin walnyaatisa kanaa silver kilooraayidii jajjabaa yookaan piriisipiteetii ida'uu ayyoonii soodiyeemiidhaa fi ayyoonii naatireetii taatii jechuudha. On the product side of equation, gara product side kana yoo ilaalle silver chloride is an ionic compound that does not dissolve in a water. Bishaan keessatti hin bulbulamu. Eenyutu silver chloride. Sababni isaa kana dura maal jennee ilaalleerra. Solubility rule gaafa ilaallu chlorideonni silverii kan leadii kan kopparii akkasumas kan mercury hin bulbulamanii jenneerra. Kanaaf silver chloride hin bulbulamu yookaan bifa jajjabootiin taa'aa jechuudha. But the ions are held together in particular site in the crystal solid. Garuu ayyoonni kuni crystal solididha. Ayyoonii positifaa fi ayyoonii negatiivni kun walitti dhufanii ionic bondiidhaan uumaman yoo crystal solididha jechuudha. The resulting equation is walnyaatinsa kanarraa resultiin nuti argachuu dandeenyu ayyoonii silverii akwaasiisaa ida'uu ayyoonii kilooraayidii akwaasiisaa inni kun maal kenna silver kilooraayidii soolidii isaa kenna jechuudha. Sababni isaa walqixxaattoon kun soodiyeemiin gamana jirti waan ta'eef gamanaa wal balleessiti. Naatireetiin gamana jirti waan ta'eef gamanaa wal balleessiti jechuudha. Bu'aan nuti xumura irratti argannu yookaan neet equationiin keenya silver ayyoonii ida'uu kilooraayidii ayyoonii silver kilooraayidii kan jedhu arganna jechuudha. Therefore we leave the formula as silver chloride. Silver chloride hin bulbulamu waan ta'eef formulaa isaa bifa kanaatiin barreessina jechuudha. Gama biraatiin soodiyeem naatireetii yoo ilaalle bulbula kana keessatti ni bulbulama akkasumas elektiroolaayitii gaariidha jechuudha. And also it dissolves in aqueous solution to give freely moving ion. Soodiyeem naatireetiin kun freely moving ionii kennuu danda'a. Sababni isaa bishaan keessatti waan bulbulamuuf kanarraa kaanee elektiroolaayitiidha jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf soodiyeem naatireetiin bifa kanaatiin barraa'aa jechuudha. Maal keessatti? Solutionii kana keessatti jechuudha. Kan biraan kan nuti ilaallu spectatoriidha. What is spectator kan jedhu ilaalla jechuudha. Spectator are ions appearing on both side of equation. Spectatoriin ayyoonota equationii keenya keessatti gara lachuu jiran gama reaaktaantiidhaa fi gama piroodaaktii jiraniin spectator jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabaa kana keessatti naatireetii yoo ilaalle gama reaaktaantii jira. Gama productis jira. Soodiyeemis yoo ilaalle gama reaaktaantii jira. Gama productii jira. Kanarraa kaanee naatireetii fi soodiyeemiin fakkeenya armaan olii keessatti ispeektaataroota jechuudha. Ispeektaataroota jechuun ayyoonota gama reaaktaantiis gama productis jiranidha jechuudha.
spectator do not take part in the reaction. Reactionii keessatti spectatoroonni qooda hin fudhatan. Sababni isaa gama lachuu waan jiraniif wal balleessu jechuudha. Kanarraa kaanee fakkeenya armaan olii kana yoo barreeffanne amma naatireetiin as waan jirtuuf naatireetiin as jirtu kun gamanaa wal balleessite jechuudha. Akkasumas soodiyeemiin as jirtu kun kan gamanaatiin wal balleessite jechuudha. Kanarraa kaanee net equationiin keenya net ionic equationiin keenya silverii kana jirtu silverii ida'uu kan biraa maaltu nu hafe gamanatti kiloraayidiin nu hafe. Silver ayanii akwaasiisaa plus chloride ayanii akwaasiisaa gama productiitiin immoo eenyuun nu hafe silver chloride kana nu hafe. Silver chloride kennaa jechuudha. Kun maal net ionic equationii keenyaa jechuudha. Spectatoroota malee walnyaatinsi gaggeeffamuu danda'u kan maaliiti jechuudha. Kan silverii fi kan chlorideeti jechuudha. Sadarkaa kamitti ionic leveliitti. Sadarkaa ionic leveliitti. Kanarraa kaanee ionic equationiin informationii kan reactantiidhaaf productii sadarkaa ionikiitti nu kennuu danda'a kan nuti jennuuf kanaaf jechuudha. Bifa kanaatiin molecular equationii akkasumas ionic equationii spectatoroota kan biraa immoo precipitatii maal keessatti walnyaatessa keemikaalaa solutionii tokko keessatti agarsiisuun ni danda'ama jechuudha. Walumaa galatti ionic equationii barreessuudhaaf steepiiwwan barbaachisaa kun sadan baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Steepiiwwan inni jalqabaa right balanced molecular equation. Molecular equationii balanced ta'e barreessuu qabna. Itti aansinee steepii lammaffaa irratti immoo right balanced complete ionic equation. Molecular equationii bifa ionikiitiin barreeffachuu qabna jechuudha. Erga bifa ionikiitiin barreeffannee booda spectatoroota cancel out waliin gochuu qabna jechuudha. Yookaan gamaa gamana spectatoroota jiran yookaan ionota gamaa gamana jiran waliin balleessuu danda'uu qabna jechuudha. Achi booda net ionikii keenya barreeffannaa jechuudha. Bifa kanaatiin ionic equationii barreessuu akka dandeenyudha jechuudha. Kana sirriitti akka hubattaniif fakkeenyi kitaaba keessan irratti kan hojjetame jira. Isa sirriitti isin dubbisa. Mee fakkeenya Gilgaalaa 2.1 irratti hojjetamee jiru gaaffii sadaffaa waliin haa laallu. Akkas jedha. For the following molecular equation, write ionic equation, net ionic equation and identify the spectator ions jedha. Amma gaa molecular equationii nu kenneera. Molecular equation erga kennee maal barreessedha? Ionic equation barreessii jedha. Akkasumas immoo net ionic equation neetii isaa barreessedha. Spectatoroota adda baasii jedha. Jalqaba irratti kan inni nu gaafate net ionic equation nu gaafate jechuudha. Silver naatireetiin bishaan keessatti yoo bulbulame gara maalitti diigama? Gara ionota silverii akwaasiisaa. Akwaas jechuun bulbulamuu isaa agarsiisuudhaaf. Pilaas ionota naatireet ions akwaasiisaa. Pilaas soodiyeem kiroomeetiin immoo gara ionota soodiyeem ions akwaasiisaa. Pilaas gara ionota kiroomeet ions akwaasiisaatti diigamaa jechuudha. Kun lamaan yoo wal nyaatan yookaan walitti dhufanii productii nuti argachuu dandeenyu maal argachuu dandeenya? Silver kiroomeetiin hin bulbulamu jenneerra. Silver kiroomeetii soolidii isaa ida'uu ionota soodiyeem ions akwaasiisaa ida'uu gara ionota naatireetiitti diigamuu danda'a jechuudha. Ionota naatireetii akwaasiisaatti diigamuu danda'a. Net ionic equationiin keenya bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kan biraa maal nu gaafate? Net ionic equationiidha. Net ionic equationii barreessuudhaaf immoo maal gochuu qabna jenneerra? Spectatoroota waliin balleessuu qabna jenneerra. Spectatoroonni keenya naatireetiin as waan jirtuuf naatireetii gamana jirtu kana balleessuu dandeessi. Kan biraa soodiyeemiin as jirtu kuni soodiyeemii gamana jirtu kana balleessuu dandeessi jechuudha. Soodiyeemii gamana jirtu kana balleessuu dandeessi jechuudha. Ergasii booda net equationiin keenya walqixa ta'a. Gamanatti ionota silver ion akwaasiisaa
akwaasii ida'uu kan biraa maaltu nu hafe? Bakka kanatti ayyoonii kiroomeetii nu hafe jechuudha. Kiroomeet ayyoonii akwaasii isaa kun lamaan yoo walitti dabalame gamanaan immoo maaltu nu hafe? Silvar kiroomeetiitu nu hafe jechuudha. Silvar kiroomeetii maalsaa soolidii isaa kan hin bulbulamne jechuudha. Kanaaf neet equationin keenya kana ta'aa jechuudha. Kan biraan ispeektaatar ayyooniin keenyaas keessatti ayyoonota naatireetii akkasumas immoo soodiyeemii ta'aa jechuudha. Ayyoonii naatireetii akwaasiisaa akkasumas kan biraan immoo ayyoonii soodiyeemii ta'aa jechuudha. Soodiyem ayyan akwaasiisaa isaan kun immoo maal ta'u jechuudha? Ispeektaataroota ta'uu jechuudha. Bifa kanaan neet ayyoonik equationii barreessuun ni danda'ama jechuudha. Isinis fakkeenya kana fudhachuudhaan kitaaba keessan irras fakkeenyonni hojjetaman ni jiru waan ta'eef wal bira qabuudhaan sirriitti dubbisaa jechuudha. Walumaa galatti qabiyyee keenya irraa keessatti solution stoichiometry bulbula tokko keessatti hamma reaaktaantiidhaa fi hamma piroodaaktii yookaan stoichiometrical relationship akkamitti agarsiisuu dandeenya kan jedhu waliin ilaalleerra. Kan biraan describing reaction in solution wal nyaatessa bulbula tokko keessatti akkamitti ibsinaa kan jedhudha jechuudha. Sirriitti irra deebi'aati dubbisaan dhaamsa kooti. Qabiyyee ittaanu irratti paartii salgaffaa review exercise multiple choice dhaa fi short answer question waliin ilaallaa jechuudha. Hangasitti nagaan tura. Akkasumas namoonni YouTube channel keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Miseensonni Abdii Akaadaamii immoo share gochuudhaan barattoota biraa Oromiyaa keessa jiraniin gahaan dhaamsa kooti. Nagaadhaan tura. Galatooma. Learn smart, shine bright. Thank you.